sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Bitootessa torba bara 2016 harka fuune akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota keenya sagalee qeerroo. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Akkuma barame duraan dursa oduutu isiniif dhiyaata. Itti aansuun qophii addaa Oromiyaan bulchiinsa waraana 8 jalatti hirmaattee haa jiraattu malee fincilli xumura garbummaa akka itti fufetti jira kan jedhu isiniif dhiyeessina. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessuun kan isin waliin turu ani tokkicha murteessaati. Amma hangafa oduun isin dhageessisa. Fincilli xumura garbummaa lixa Wallaggaa magaalaa Naqamteetti eegalee haalaan cunqursitoota naasise. Fincilichi gootota qeerroo barattoota yuunivarsiitii Wallaggaan ganama kanas bifa haaraan dhahee jira. Humni waraana wayyaanee Agaaziinis barattoota yuunivarsiitii Wallaggaa irratti dhukaasa bane. Kan jedhanii fi kan biroon ni jiru. Bal'ina oduu kanaaf Jaal Hariiroo Jorgoo. Fincilli xumura gabrummaa gootota qeerroo barattoota yuunivarsiitii Wallaggaan bifa haaraan dhahee jira. Yeroo ammaa kana barattoonni guutummaa guututti barnoota lagachuun barnootni bilisummaa booda jechuudhaan wayyaanee raasaa jiru. Dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasuun aangoo irra kan turamu kan itti fakkaate wayyaaneen barattoota kana irratti dhukaasa bantullee barattoonni otoo duraa hin baqatin dura dhaabbachuun falmaa taasisaniiru. Dhumarratti poolisoota mooricha keessatti ukkaamsee isaan tiksaa ture hundaa dhagaatiin ari'uun bosonatti naquunsaanis barameera. Waraanni wayyaanee Agaazii jedhamuun beekamu lubbuu poolisootaa kana baraaruuf jecha wajjiin fiigee bosona keessatti barattoota irratti dhukaasaa akka ture ifa ta'eera. Cunqursaan kan itti hammaatee daangaa irra kan itti darbe uummanni magaalaa Naqamtees tokkummaan ka'uun fincila xumura gabrummaa finiinsee jira. Konkolaachistoonni hanga Agaaziin magaalaa keenya keessaa ba'utti hojii hin hojjennu jechuun hojii dhaabaniiru. Jireenyaaf wabii dhabneerra ganamaa galgala magaalaa kana keessatti dhukaasatu dhagahama, lubbuu namaatu darba, gaaza himimmaan nama boochisu nurratti dhukaasu akkatti jireenya keenya gaggeeffannu dhabneerra jechuun konkolaataaleen magaalichaa fi aanaalee kanneen akka Jaarsoo fi kaan keessatti hojii dhaabanii dhaabbataniiru. Poolisoonni ergamtoonni bakka konkolaattonni kun dhaabbatanitti deemanii taargaa yookaan lakkoofsa gabatee konkolaataa irraa hiikkachaa jiraachuunis dhagahameera. Godina Wallaggaa Horroo Guduruu aanaa Guduruu magaalaa Baarootti barattoonni fi jiraattonni aanichaa hiriira fincila xumura gabrummaa bahuun wayyaanee balaaleffataa fi abaa'oo fi qeerroo faarsaa jiru. Alaabaa Oromoo kan abaa'oo qabatee kan ba'e uummanni kun diinatti daandii cufuun isaanis gabaafameera. Magaalaa Goobanittis akkasuma uummanni ba'ee dhaadannoo dhageessisaa jira. Akkasumas aanaa Amuruutti humni hin beekamne mana kaabinootaa 3 guutummaatti ibiddatti qabsiisuun daaraa godheera. Akkasumas magaalaa Shaambuutti wayyaanee ofirraa kaasuu qabna, humni komaandi poostii wayyaanee qe'ee keenya gadi nuuf haa lakkisu jechuun daandiiwwan cufeera. Godina Wallaggaa lixaa keessatti bakkeewwan garaagaraa kanneen akka magaalaa Gimbii, Najjoo, warra jiru Goorii, Qilxuu Kaarraa fi magaalaa Mandii keessatti fincilli xumura gabrummaa daran jabaachuurraan kan ka'e mootummaan wayyaanee raafama guddaa keessa seentee jirti. Tajaajilli geejjiba kennus guutummaa guututti dhaabbatee jira. Oduun har'aaf qabanne kanuma. Oromiyaan bulchiinsa waraanaa 8 jalatti hirmaattee haa jiraattu malee fincilli xumura garbummaa akka itti fufetti jira. Aaga baastonni keenya gidduu gala Oromiyaa Adaamaa fi magaalaa guddattii lixa Oromiyaa Naqamtee irraa nuun ga'an akka ibsutti fincilli sirna gabroonfattootaa irratti taasifamu akka itti fufee jiru hubachiisa. Torban darbee kaasee hojjettoonni mana murtii Oromiyaa waltajjii leenjii wayyaaneetiif Adaamaatti kan walitti qabamanii jiran yeroo ta'u waltajjii kana irratti abbootii seeraa, abbootii alangaa fi abukaattotatu hirmaachaa jira. Waltajjii jimaata darbe gaggeessame irratti madaalliin manneen murtii godinoota 3 kan gaggeeffame yeroo ta'u godinoonni kunis Shaggar Lixaa, Hararge Bahaa fi Wallagga Lixaa ta'uun beekameera. Ergamtoonni wayyaanee godinoota kana 3 keessatti tarkaanfiin manneen murtii fudhatan laafaadha yeroo jedhetti abbootiin seeraa fi hojjettoonni mana murtii Oromiyaa irraa hojjetan marti akka dheekkaman beekameera. Akka fakkeenyaattis poolisiin Malkaamuu Mitikuu kan Wallagga Lixaa Najjootti nama ajjeesee gara bakka dhaloota isaa otuu deemuu ajjeefameef
mootummaan itti gaafatamuu qaba jedhan. Nami lubbuu namaa seeraan ala baase kun to'annaa jala ooluu dhabuun wal ajjeechaa biraa kan fiduu fi godinoota akka fakkeenyaatti manneen murtii tarkaanfii uummata irratti fudhachuu dhabaniif komataman kun dhiibbaa siyaasaaf hojii isaa hojjechuu akka hin danda'in itti amanna. Silaa warri uummata nagaa irratti dhukaase yoona to'annaa seeraa jala jira jechuun ammaa jalqabee poolisiis ta'e namni dhuunfaa namni lubbuu namaa baase seeratti dhiyaachuu dhabe uummata keessa jiruun hanqina bulchiinsa gaarii keessaa isa tokko jechuun komii isaanii haala wayyaanee afaan qabachiiseen dhiyeessuun isaanii beekameera. Hirmaattonni waltajjicha yeroo dhiyootti koomishiniin dhimma kanaa adda baasee namoota ajjeechaa seeraan ala kana raawwatan seeratti akka dhiyaachuu qaban taasisuu hundeeffamuu qabu gaafachuun loogii siyaasaatiin namni lubbuu namaa baase seeratti hin dhiyaanneef uummatichi tarkaanfii gumaa baasuu aadaadhaan qabu yoo irratti fudhateef seerri wabii lubbuu namaa deebisuu hin jiru. Kanaaf namoota kana seeratti dhiyeessuun furmaata filmaata biraa hin qabne jechuun akeekkachiisa jabaadhaan kaabinoota wayyaanee akka rifaasisan beekameera. Waltajjiin qaamota manneen murtii Adaamaatti taa'amaa jiranii kun jimaata dhufu xumurama. Gara dhiyaa Oromiyaa Naqamteetti yeroo ceenu magaalaan Naqamtee ji'oota afran darbanii kaastee jeeqxota kaabaatiin erga jeeqamutti kaatee ooltee bubbulaa akka jirtuu fi kunis jiruu fi jireenya Oromiyaa guutuu akka ta'ee jiru beekamaadha. Magaalattiitti halkan guutuu qaama hin beekamneen dhukaasii walirraa hin cinne adeemsifamaa kan bulu yeroo ta'u guyyoota muraasa darbanii kaasee tajaajilli geejibaa magaalittii akka addaan citee jirus beekameera. Galgala kana geejiba kan hin qabne Naqamteen sagalee dhukaasaa akka irraa dhaga'amaa jirus maddeen aaga baasaniiru. Oromiyaan bulchiinsa waraanaa 8 jalatti hirmaattee haa jiraattu malee fincilli xumura garbummaa akka itti fufetti jira jedha qeerroon bakkichaa. La feda, mamma kofi, biya kof lamigo, sanyi kof kosako, kandu bele safu. Angga ke roke
Bini som konin le sitinata hanga bir madom Gumako Nafbas. Abbas hadas qaba kanin irra dhufe garuu oson argeen quufin abbaan koo na lufe oson argu fawu abbaa koo argu dhabus haati koo na hin ganne yoon dhabe hagabus nan beeka abbaa koo dirqiin akka baase onneef gootummaan isaa akka narraa isa fageesse yoon ijoollee ta'es gaafas ijaan isa gaggeesse innis gurra kootti jedhee waanatti odeesse akkan harmee hin ganne dhaamsa natti dhaame du'us gumaa kiyya baasinaan jedhee adeeme harmeen koos gara laafettiin koo dandeessuu rakkinaa injifadhuu gali yoo lubbuun jiraatteef turrus wal argina jettee waa yeroodhaaf tursu galaas galaaftee fi ijibbaata dhumaa himimmaan buuftee fi ammanni dahaatutti ijaan gaggeessite dhumarra deebitee mudhiif jabeessite harmeenis na guddisuuf mudhii ishee hidhatte dadhabdee ana guddifatte orma yoom kadhatte rooba arfaasaa roobu qaqawwee qawwisu ganna mucucasaa kan nama kuffisu nama fayyaa macheessee isa bitintirsu cimaa namaas laafaa kan hunda gidirsu booreetti fudhattee roobas ta'e mucuca hundumaa obsitee hundumaa dandeessee keessaa lulluqsite bona akka ibiddaa kan uumama gubu garaan waaqaas laftis kan nama dadhabu ejjetto akka giimii kan barruu kee gubu sammuurraanis aduun kan gadisi gubu dandeessee dhiphattee hunda keessa tartee gadis ta'u ol deemtee fedhii koonaaf guuttee barnootaaf nakaafte anis nan guddadheef akkuma kaayyooshee qabxiis galmeesseera akkuma hawwiishee garuu miidhamaaf saamichi aayyoo koo gaafa daangaa darbu diinni ija jabeessi safuu hin beekne gaafa nutti darbu obsus obsa fixadheen maaf saamtaa dubbadhu kanumaaf rasaasaan dhaanameen bosonatti gatame biyyuma abbaa koottan awwaalchallee dhabe waraabuun nyaadhame kan na argen jiru kan ragaa naaf ba'u kan aaree dubbatee yoon iyyas naaf na'u bakka hin beeknetti lubbuun koo dabarte ani du'us ikiraan koo harmeef hiriyyaa koof kunoo dhaamsa qabdi dhageessee dhaamsa koo obbolummaa dhaamsa murtii fedhu ishee oromummaa bakki ani taa'ee si waliin baradhe bakki an si waliin adeemee barruulees qoradhe yoo sitti yaadatame wanti nuti teenyee waadaa waliif seenne gabrummaatti duulla waadaadha waliin jenne dhaamsa koo dhagayi akka nan daganne dhaamsi koo isin ga'ee dhaamsi hiriyyummaa kan waliin argine jireenya gabrummaa ka'iitii gumaa kiyya baasi gamtaan itti duuli akkuma ni du'etti gumaa koo hin dhiisiin injifannoon gali barnoota yoo bilisa taate kan ati barattu ani riyyaan keessan du'e nagaan maal barattu qeerroo jajjabee koo kan biyyaaf of laattu egaa gumaan kan koo karaa kee akka baatu dhageesse dhaamsa koo dhaamsa obbolummaa gumaa koo naaf baasi adaraa oromummaa dhageesse dhaamsa koo dhaamsa obbolummaa gumaa koo naaf baasi adaraa oromummaa gumaa koo naaf baasi adaraa oromummaa injifannoon dhiigaan ni dhufa hirmaataa keenya hirmaannaa keef hedduu ulfaadhu galanni kee bilisummaa haa ta'u siin jenna qalamni kee hin gu'in.
karaan simba la feda mamma kofi biya kof l'amico sagni kof cosako canto belle safu Angga kero ke konin le sitena angga bini som konin le sitena angga bir madon Akaro bencamu igato dokae amasi ifufa kapsolo late anil mi ketikan way kabaja kunafi Sabono mandiga la feda mamma kofi biya kof l'amico sagni kof cosako canto belle safu
turtii keessaniif ulfaadha qophii keenya guyyaa har'aaf jenne kanumaan xumurra sagantaa biraan hanga wal agarru nagaan nuuf tura injifannoo uummata oromoof gadaan gadaa bilisummaati